Meeshaalee fi xaharaa meeshaalee akkamiitiin qulqulleeffachuu dandeenya? Meeshaalee akkamiitiin qulqulleeffachuu hin taane? Meeshaaleen shari'aan qulqullina keessatti itti hin fayyadaminaan hin jedhe meeshaalee akkamiiti laata? Akkasumas meeshaalee kaafiraa qulqullina keessatti itti fayyadamuu danda'amu moo hin danda'amu laata? Inshallah viidiyoo kana keessatti waa'ee kana ilaallaa. Amma xumuraatti sirriitti dhaggeeffadhaatiin sirriitti adda baafadhaa isiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Meeshaalee fi qulqullina. Qulqullina keessatti meeshaalee akkamii fayyadamna inshallah kan jedhu ilaallaa. Akkuma beekamaa ta'e qulqullina keessatti meeshaaleen fayyadamuu dandeenyu meeshaalee shari'aan dhorkeen ala meeshaalee hundaa fayyadamuu dandeenya. Shari'aan meeshaa kana hin fayyadaminaa kan hun jedheen ala meeshaalee hundaa ni fayyadamnaa jechuudha. Asliin yookaan prinsiipiliin lafa jiru maalidha? Wal aslu fil ashyaa'i xillu wamnaci ibaadatan illaa bi'idni shaariicii jedhan ulamaa'iin. Wantoota keessatti asliin maalidha? Halaala ta'uudha wantootni. Waan shari'aan haraama nun jedhe malee. Garuu ibaadaa keessatti ammoo waan shari'aan dalagi jedhe malee hin dalagnu. Kanaaf meeshaalee hundaa itti fayyadamuu dandeenya. Garuu kan shari'aan nu dhorke irraa fagaanna. San ammoo inshallah ni ilaalla. Meeshaalee qaqqaalii ta'an. Meeshaalee qaalii ta'an fakkeenya kanneen akka diyaamandiitii fi rabiifaa fakkeenya itti fayyadamuu ni danda'ama. Meeshaalee qaqqaalii kan akka diyaamandiitii fi rabiitti fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Kan shari'aan dhorgeetu jira garuu. Kan shari'aan dhorge eenyuun akka ta'e inshallah ni ilaalla. Meeshaa warqiitii fi meetaa. Warqii fi meetaa meeshaalee of keessaa qaban akkasumas meeshaa warqii fi meetarraa hojjetame itti fayyadamuun danda'amu hin danda'amu laata? Meeshaa warqiitii fi meetaatti fayyadamuun hin danda'amu dhorkamaadha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan jabeessanii ibsanii jiran. Hadiisa Imaam Bukhaariin odeessan keessatti Huzayfaa irraa odeeffamee maal jedhanii? Laa tashrabuu fi aaniyati dhahabi wal fiddati. Meeshaa zahabaa yookaan warqiitii fi meetaa keessatti hin dhuginaa jedhani. Isarraa hin dhuginaa jedhani. Walaa talbasul hariira wa diibaaja. Hariiraa fi diibaaja illee hin godhatinaa jedhani. Uffata isaa. Maaliif jennaan? Fa innahaa lahum fi dunyaa walakum fil aakhira. Meeshaan kunniin warra kaafiraattu diideetiin duniyaa kanarraa itti fayyadamaa jiraa jedhan. Garuu aakiratti ammoo keessanii jedhan. Namni duniyaa kanatti jarjareetiin meeshaa kana fayyadame aakiratti ammoo hin argatu jedhan Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Sababa kanaaf meeshaaleen kunniin haraamaa jechuudha. Tajaajila garagaraatiif fakkeenya nyaataaf dhugaatii ta'ee wuduu irraa godhachuudhaaf ta'ee dalagaalee birootiifis itti fayyadamuun hin danda'amu. Yoo gurguratan malee fakkeenya dalagaalee birootiif itti fayyadamuun hin danda'amu dhorkamaadha jechuudha. Shari'aan erga dhorge irra dhorgamuu barbaachisa. Meeshaalee warqii kanneen tajaajila birootiif illee itti fayyadamuun hin barbaachisu. Fakkeenya wuduu godhachuudhaaf ta'ee akkasuma bareedumaaf illee meeshaa warqii kana godhachuun akkasuma meeshaa meetaa kana godhachuun jibbamaadha dhorgamaadha jechuudha. Eenyuuf dhorgama akka jedhullee inshallah ni ilaalla. Meeshaa warqii kana nyaataaf dhugaatii keessa itti fayyadamuudhaaf wuduu godhuudhaaf wantoota akkanaatiif itti fayyadamuudhaaf dhiiraaf dubartiidhaaf illee dhorgamaadha. Dhiirris dubartiinis dhuguudhaafis keessa nyaatuudhaafis akkasumas wuduu ittiin godhuudhaaf fayyadamuun dhorkamaadha. Dhiiraaf dubartiin illee garuu dubartiidhaaf iddoo itti eeyyamamu jira. San inshallah ni ilaalla. Meeshaalee warqii kana dubartootaaf. Meeshaaleen warqii dubartootaaf eeyyamamoo hin eeyyamamu laata? Meeshaan warqii kun dubartootaaf ni eeyyamama. Bareedumaaf jedhaniitiin itti fayyadamuudhaaf dubartootaaf qofa ni eeyyamamaaf. Dhiiraaf garuu dhorkamaadha. Dubartiin takka fakkeenya meeshaa warqii kana meeshaa warqii irraa hojjetame tokko bareedumaaf jettee osoo kan godhatu ta'e fakkeenya qubeelaa ta'ee wantoota garaagaraa bareedumaaf jettee osoo kan godhatu ta'e ni eeyyamamaaf. Garuu dhiiraaf ammoo dhorkamaadha jechuudha. Dhiirri itti fayyadamuun hin ta'u. Hadiisa Abii Muusaa al-Ash'arii irraa odeeffame keessatti ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Hurrima libaasul hariiri wadhahabi calaa dhukuri ummatii. Uffanni hariiraatii fi zahabaa yookaan warqiidha dhiira ummata kiyyaa irratti haraama taasifamee jedhan. Wauxilla liinaasihim. Dubartii ummata kiyyaatiif garuu halaala godhamee jira jedhan. Kanaaf dubartootaaf eeyyamamaadha. Dhiiraaf ammoo dhorkamaadha jechuudha. Dubartiin hariirallee zahaballee bareedumaaf jetteetiin itti fayyadamuu ni dandeessi. Garuu dhiiraaf ammoo dhorkamaadha. Dhiiraaf dhorkamaa dubartiidhaaf ammoo
ni eeyyamamaa jechuudha. Fakkeenya warqii fi meetaa kana hanga xiqqaadhaan faayidaadhaaf jedhaniitiin itti fayyadamuu ni danda'ama. Dhiirrillee faayidaaf jedhaniitiin hamma xiqqaa itti fayyadamuu ni danda'ama. Fakkeenya meeshaa wayiitu cabee iddoo meeshaa cabee kana suphuudhaaf jedhanii meeshaa warqii kana osoo kan galchan ta'e ni danda'ama. Fakkeenya ilkaan namni tokko ilkaan isaa osoo cabee iddoo ilkaan cabee san suphuudhaaf osoo ilkaan warqii kan dhaabatu ta'e hamma xiqqaa waan ta'eef sababaadhaaf akkanatti ni danda'ama jedhan ulamaa'iin. Achitti warqii kana guutuu isaa wantoota garaagaraatiif itti fayyadamuun dhorkamaadha jechuudha. Meeshaalee kaafiraa. Meeshaaleen kaafiraa kan jennu kun maali? Meeshaaleen kaafiraa yaa akkuma beekamaa ta'e meeshaa isaan nyaataa fi dhugaatii keessatti akkasuma tajaajila biroo keessatti isaan itti fayyadamanidha. Meeshaalee isaanii kanneen itti fayyadamnu immoo hin fayyadamnu laata? Iddoo lamatti qoodamaa jedhan ulamaa'iin. Tokkoffaa kan beekamu kan jedhamu jira, lammaffaan immoo kan hin beekamne. Kan beekamu kan hin beekamne jechuun maali? Inshallah mee haa ilaallu. Kan beekamu kan jedhamu meeshaalee kaafiraa ta'eetiin meeshaan isaan wantoota haraama ta'e, wantoota najisa ta'e itti fayyadamuun isaanii beekamaa ta'e. Fakkeenya warri kaafiraa kun meeshaa isaanii kana foon booyyaa akka keessatti nyaatan beekamaadha. Foon booyyaa immoo nu biratti haraama. Akkasuma kamrii akka keessatti dhugan beekamaadha. Meeshaa akkana beekamaa ta'e kana itti fayyadamuun dhorkamaadhaan barbaachisu. Hin ta'uu jechuudha. Yoo beekamaa ta'e meeshaa isaanii malee meeshaa biroo argachuu kan dandeenyu ishii maal goona? Fakkeenya warri kaafiraa kun akka wanta haraamaa wanta najisa ta'e keessa nyaatan ni beekna. Garuu meeshaa isaanii malee meeshaa biroo argachuu kan hin dandeenye ta'e maal goona? Meeshaa isaanii malee meeshaa biroo argachuu kan hin dandeenye ta'e meeshaa isaanii kana qulqulleessinee itti fayyadamuu ni dandeenya. Ragaan kanaa maali? Ragaan kanaa hadiisa Imaam Al-Bukhaariin odeessan keessatti Abii Saalabaa irraa maal jedhaa? Ergama Rabbiitiin akkana jennee jedha Abii Saalabaan. Maal jenneen jedha? Innaa bi'ardi qawmin min ahli kitaab. Ergama Rabbii nuti dachii warra ahli kitaabaa irra jiraannaa. Afana akuluu fi aaniyatihim. Meeshaa isaanii keessa sila ni nyaannamu hin nyaannu mee akkamaa goonu jedheen. Iddoon nuti jiraannu iddoo warra kitaabaa yookaan warra Yahudaa fi Nasaaraa yookaan Kiristaanaa fi Yahudaa dachii isaanii keessa jiraataa jirra. Meeshaa isaanii keessa ni nyaannamu hin nyaannu jedhanii nabiyyi gaafatani sallallahu alaihi wasallam. Hadiisa biraatiin hadiisa Imaam Abii Daawud odeessan keessatti وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. Isaan meeshaa isaanii keessatti foon booyyee nyaatan akkasumallee khamrii dhuganii jedhanii gaafataniin. Nabiin sallallahu alaihi wasallam akkana jedhanii deebisan. Amma maa dhakarta min ahlil kitaabi. Waa'ee warra ahla kitaabaa ka dubbatteef dhaga'i jedhaniin. Fa'in wajattum ghayrahaa falaa ta'kuluu fiihaa. Meeshaa biroo yoo kan argattan ta'e meeshaa biroo ka keessatti nyaattan yoo kan argattan ta'e ka isaanii keessatti nyaatin hadiisaa jedhaniin. Wa'in lam tajiduu meeshaa isaanii malee meeshaa biroo yoo kan hin arganne ta'e hoo faghsiluuhaa wakunuu fiihaa. Isii dhiqaatiin keessa nyaadhaa jedhan Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu meeshaa isaanii malee meeshaa biroo argatu yoo kan hin dandeenye ta'e maal goonaa dhiqneetiin itti fayyadamnaa jechuudha. Garuu meeshaa isaanii malee meeshaan biroo yoo kan jiru ta'e kan isaanii keessa nyaatuun dhorkamaadha hin ta'u jechuudha. Kan hin beekamne yoo ta'e kana jechuun meeshaan kaafiraa kuni wantoota najisaa keessa nyaatuun isaanii kan hin beekamne yoo ta'e keessa akka yoo kan hin nyaanne ta'e fakkeenya warri kiristaanaa kan waliin jiru kuni meeshaa isaanii keessatti foon booyyeen nyaatani akkasuma khamrii hin dhuganii yoo akkana ka ta'u maal goona? Yoo akkana ka ta'u ta'e eeyyamamaadha. Ragaan kanaa maali? Hadiisa Imaam Abii Daawud odeessan keessatti Jaabir irraa maal jedha Jaabirii? Kunnaa naghzuu duula yookaan lola kan baanu taanee jedha ma'a Rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam ergama Rabbii wajjin. Fanusiibu min aaniyatil mushrikiina. Meeshaa warra mushrikootaa warra kaafiraa ni argannaa jedha. Waasqiyatihim meeshaa dhugaatii isaanii illee ni argannaa. Arganneetiin maal goonaa? Fanastamti'u bihaa itti fayyadamnaa jedha. Itti fayyadamna argataniitiin itti fayyadaman. Falaa ya'ibu dhaalika alayhim. Ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam warra akkanatti argateetiin itti fayyadamu kana hin mormine maa akkana gootan nuun hin jenne akkasuma nu dhiisanii jedha Jaabir radiyallahu ta'ala anhu. Kanaaf meeshaan warra kaafiraa kun wantoota najisa ta'e wantoota qulqulluu hin taane wantoota haraama ta'e keessatti fayyadamuun isaanii yoo kan hin beekamne ta'e itti fayyadamuun ni ta'a jechuudha.
akkanatti adda baafatuu qabnaa. Fakkeenya uffata kaafiraallee fudhaa. Uffata kaafiraa uffachuun ni ta'amoo hin ta'u ka jedhu keessatti uffanni isaanii aslitti halaaluma yookaan eeyyamamaadha. Godhachuu ni dandeenya. Garuu warri kaafiraa kun uffata isaanii kana keessa qulqullina hin eeggatanii fincaan tuqee jiraa jenneeti yaqiinaa yoo beekne malee yookaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Akkanatti adda baafatuu qabnaa. Barnoonni kennaa kanarraa kana fakkaata. Kitaabota wabiidhaa wantoota kanaaf kan fayyadame kitaabota armaan gadii kanneen ilaaluu dandeessanii waan isiniif hin galiin iddoo barnootaa irrattis ta'ee asitti koomentii irra gaafatuu dandeessanii amantii keessan haala bareedaadhaan hubadhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.